Itoophiyaa keessatti nama ofitti dhiyeechanii wajjin jiraachuunis baay'ee ulfaata. Gibbii kiraa beetii ijaarratanii gibbii ofii keessatti kiraa galchanii nama kiraatti ofitti galchanii wajjin jiraachuun daa'ima yoo qabaatan daa'ima san biratti dhiisanii deemuu yookaan gibbiin kiyyaa homaa rakkoo hin qabu hin sodaachisu jedhanii gibbii ofiititti daa'ima ofii dhiifatanii gara hojii ofii deemuun yeroo ammaa kana baay'ee sodaachisaa jira. Mee viidiyoo tokko daawwanne walitti deebina. Afaan moltaatan ደፍራታን ሲደፍራት በፍንጥጧን በማጽናም ነው የደፈራትና እንደው ባሳያችሁ ካልፈራችሁ አለ እንትኑ ህክምና እንትኑ ላይ ትንሽ እንትኑ ገብተው ይዘውልኝ ነበርና 7 አመት ከ7 ወር ትሆን እንጂ 5 አመት ነው የምትመስለው። በጣም ደቃቃነች ደቃቃነች እና በፍንጥጧን በማጽናም ነው የተጠቀመው። ማጽናም አከማ አርግተን ሃቲ ኩኒ ዳይማ ወጋሸኒ jala gudedanii ajjeesan baay'ee bo'aa jirti baay'ee mimmaan taragachaa jirti. Namoonni tokko tokko immoo viidiyoo namni yoo gadi dhiisu viidiyoo nama sanii osoo hin daawwatin osoo jalqabaa fi xumura viidiyoo sanii osoo hin bariin muddamtanii oduudha jarjartanis of eeggadhaa. Mee viidiyoo caaltuu TikTok irraa namni wallaaltanii jirtanii mee viidiyoo caaltuu dhaggeeffannee walitti deebinaa. ከሌላ ወንድ ወልደሽ በተለይ ሴት ልጅ ወልደሽ ሌላ ወንድ የምታገቢ ሴት ቂጥሽ አርፎ መቀመጥ አይችልም። ሕፃን ልጅሽን ሴት ልጅሽን ይዘሽ መቀመጥ አይችልም። እናትና አባትሽን ቤት እንደዚህ ሕፃን ልጅም ታስገድላላችሁ ማለት ነው። የእንጀራ አባት ነው። የእንጀራ እናት የእንጀራ እናት ናት። ደምና አጥንትሽ አይደለም በቃ ሁለቱ ማሬ ሕፃን ልጅሽን ይዘሽ ማሳደጋችሁ xumurre walitti deebineerra. Jalqaba irratti kan irraa dubbachuu barbaadu ishee tana jechuudha. Haadha miidhamtuu osoo hin taane ishee tanaadha. Yeroo tokko oduudha jarjarra jechuudha. Oduudha jarjaruuni wanta tokko yoo argan wanti kun akkam jedhanii wanta san adda baafatanii dubbachuunis namarraa bareeda. Amma caaltuun akka jechaa jirtutti akkuma dhageessan kanaadha. Isheen akka nama biraa abbaa biddeenaa biraatti heerumtee daa'imti kun abbaan biddeenaa gudedee Ajjeesseetti dubbachaa jirti. Akka inni ishiin isa jaalattee abbaa duraa san hiittee isa lammataatti heerumtee daa'imti kun immoo kan abbaa biraa ta'ee haala saniin dubbachaa jirti. Garuu dubbiin akkasii miti jechuudha. Haati keenya kun dhirsa biraatitti sin heerumne daa'imtis kan abbaa biraatii miti jechuudha. Garuu caaltuun hin hubanne yeroo waa dubbattan sirritti waan san hubadhaati erga xumurtaniin booda dubbadhaa malee akkuma isinitti fakkaatetti muddamtanii waanuma isinitti fakkaate daftanii fuula miidiyaatitti viidiyooma isinitti fakkaate kana maxxansinaa isiniin jechuu jaaladha. Yeroo ammaa kana obboleettiin teenya haati teenya kan irratti viidiyoo ishii sammuu ishii tuqu irratti hojjechuu osoo hin taane yeroo ammaa kana ishiin baay'ee dhukkuba cimaa keessa jirti waan ta'eef namni cinaa dhaabbachuu barbaachisa. Innillee warroonni afaan Amaaraa hin beekne gara afaan Oromootitti isinii hiikee viidiyoo kana isinii hojjechuuf hangara kichaan dhufe akkas ture. Isheen tuni daa'imta ishee kuni daa'ima waggaa 7 garuu qacaacadha daa'ima waggaa 5 fakkaatti jette. Haati tun immoo hojii qabdi. Daa'ima isaanii kana abbuma wajjin guddifachaa jiru. Hojii ishee deemti jechuudha yeroo hundumaa sarraatinya mataa ishee qabdi. Inna gibbiin ishii kun immoo gibbiin qabdi kiraa beetii qabdi mana kiraa jechuudha. Gibbii tokko keessatti kiraa kana galanii kiraa kana inni daa'ima ishee guddeeddu kun kiraa gibbii tokko keessa gibbii san keessa taa'u jechuudha. Yeroo kana sarraatinyaan ishiitillee meeshaa bituuf manaa baatee jirti. Daa'imti tun ni taphatti. Daa'imti kun akka hin boonye godhee afaan daa'ima kanaatti waa ukkaamsee raawwateeti akka uumatitti uumti jechuudha. Kan inni gudedee daa'ima kana akka seera uumaa malee kara hin taaneen gudedee coggaarran daa'ima kana mulumatti garaa keessaa gadi yaa'ee sanirraan immoo bakka lamatti qurxee ajjeesee jechuudha. Afaan guutanii dubbachuun ni ulfaata. Dhugaa rabbii jechuun bakka waan akkana kana dhaga'uun baay'ee ulfaata. Dhugaa rabbii amma isa kanatti
waggaa 25 qofa hidhaa murteessanii jechuudha. Daa'ima haganaa kana kan gudedee itti taphatee coggaarraa ishee gadi baasee saniin booda immoo bakka lamatti addaan kutee akka uumama ilaaluun nama zagannanutti ajjeese jechuudha. Dhugaa rabbii meelaala ilmi namaa har'a hagana ga'ee jira. Itoophiyaan deemtee hagana geechee jirti. Ilmoo dhalanii biyya ofii keessatti amananii gibbii ofii keessatti daa'ima ofii gatanii deemuun haga ulfaatu ga'ee jira. Dhugaa rabbi sinin jedha obboloota ga'u jechuudha. Warroonni daa'ima qabdanii tokkoffaa amantanii namni gibbii keessa hin jira, kiraayibeetiin gibbii keessa hin jira jettanii daa'ima keessan gattanii hin deemina. Bakka deemtan hundumaa daa'ima keessan harka keessatti qabadhaa deema. Itoophiyaan tabalaashoftee jirti. Seerri Itoophiyaan akkamitti wanjala agana ga'u kana? Wanta agana ga'u kana waggaa 25 qofa itti murteessa. Akkuma inni daa'ima san qurxee ta'u balleechisan isallee qurxanii balleechuun hin danda'amu. Isallee qurxanii ajjeesuun hin danda'amu. Ani gara kiyyatti kana nan balaleeffadha. Maaliif jenna wanti kun yoo babal'achaa deeme, yoo guddachaa deeme, yeroo darbis ni beektu. Sarraatinyaan mana keessaa daa'ima 2 ajjeeste. Ishiin shamaralleedha haa taatu ka. Haa taatu maal namoonni daa'imman xixiqqoo kichuu kana qurxan kunniin maaf hin qurxamne isaanillee akkasumatti. Bar daa'ima wal guddattu. Namni qaama maaltu daa'ima kichuu daa'ima waggaa 5 qaama maaltu namaa gudeedha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf asheeta jechuudha. Asheeta amma haadha dhukkuba cimaadha jechuudha. Isarratti immoo zariin namicha daa'ima kana akkana godhee ajjeesee maal godhu jedhan ammoo haadha tana ajjeesuuf iddoo ishiin jirtutti ishii barbaadan ishii dhossaadhaan ajjeesuuf mokkoraa gochaa jiru jedhan kan ilmoo irraa ajjeesaniin alatti kanatu jira Itoophiyaa keessa jechuudha. Isa miti bichaa isa miti amma haati ilmoo koo baay'een jaaladhaa jetti. Eechaa fiddire eechaa fiddi eechumaa dhugaa baay'ee nama amiroo nama tuqama. Dhugaa biyyi keenya tabalaashee bakka deeme daa'imti kichuu yoo karaatti hambisan daa'ima xixiqqishuu kana yoo akkana godhan deeme biyyi keenya maal ta'a? Maaltu dhufaa deema? Maaltu ta'aa jira biyya keenya keessatti? Maaltu ta'aa jira daa'ima kichuu kana yoo akkana godhan? Bakka daa'ima fi dhalanii daa'ima fi gatanii biraa zoor jechuun hin jiru jechuudha. Anna waan akkanaa kana nama haa baasu biyyi keenya badee jira tabalaashee jira. Kana hundi keessanuu viidiyoo kana dhugaa balaleeffadhaati. Wanta akkanaa kana seerri bakka hidhaa waggaa 25 osoo hin taane bakka akka biyya seerota biyya ormaa kana maaliif hin ajjeefamne dhugaa namichi kun addabaabaatti ba'ee ajjeefamuu qaba. Warroota waan hojjenne warroota waan hin balleessine miskiinota dirreetti baasanii ijoollee baay'ee argitanii jirtu. Waanuma xiqqoo dubbattan jedhanii dirreetti baasanii ijoollee akkasitti ajjeesanii jiru. Kana maaf akkas hin goone? Warroota wanjala agana ga'u warroota hojjetanii maaliif dirreetti baasanii lammata wanti kun uummanni akka sodaatu dhaloonni akka sodaatu lammata wanti kun deddeebi'ee akka dhufne maaf akkas hin goone? Maaliif amma hidhaa waggaa 25 achitti ni qallabama. Tokkoffaa torbani sangaatu qalamaa warroota mana hidhaa jira yoo warroonni hidhame warri beektani jechuudha. Akkasumas immoo isaan mo'aa garagaraa baratanii keessaa bahu. Namoonni baay'een naannoo keenya hidhamanii yeroo baay'ee argaa jechuudha duraanii. Isaan mo'aa garagaraa baratanii fakkeenyaaf jirbii fo'uudhaan gaabii dha'uudhaan akkasumas immoo torbeedhaan waan qalamuuf aga sangaa ga'aniiti achi keessaa gadi ba'u jechuudha. Kana jechuun immoo mana hidhaatti galchanii qallabuu jechuudha. Kuni yakkee agana ga'u hojjetame wanjalli agana ga'u hojjetame mana hidhaatti qallabuun anaaf jechuudha. Ana biratti fudhatama hin qabu siruma jechuudha. Siruma fudhatama hin qabu. Sinin jedha obboloota koo yoonni yaada kiyyarratti dogongoree jiraadhe immoo dhiifama guddaa naa godhaa jecha video kana hanga xumuraa dhaggeeffadhaati yaada keessan irratti kennaa sin hunduu sinin jecha hanga video biraatti walitti deebinutti immoo turtii